Lubni Gara Abbaasaa sassaabaman jiru. Sadaasa 1999 hanga adoolessa 2008tti gamtaa waldoota warra wangeelaa Itoophiyaatti barreessaa waliigalaa ta'uun kan hoogganan Lubni har'a Waaqa jaallatanii fi tajaajilaa turanitti sassaabamanii jiru. Obboleessii fi abbaan keenyaa gamticha amanamummaa fi ogummaan hoogganuu isaatiin namoota hedduu biratti jaallatamaa turan, dhukkuba isaaniif yaala fayyaa argachaa kan turan yoo ta'u, dadhabina addunyaa tanaatiin du'anii ulfina gooftaa isaanii furee seenanii jiru. Luba Alamuu gamtaa waldoota warra wangeelaa Itoophiyaa malees hundeessaa fi pirezidaantii jalqabaa Sinodosii waldaa warra wangeelaa Makaanii Yesuus ta'uun tajaajilanii jiru. Yaadannoo qajeelaa bara baraa ni jiraata. Faarfannaa 112 maatii fi hiriyoota isaa hunda Waaqayyoo jajjabeessu. Yesuus akkana jedhe, du'aa ka'uu fi jireenya namni anatti amanuu yoo du'e illee in jiraataa jedha. Yohannis 11:25. Maddii waldaa waldoota wangeelaa Itoophiyaati. Irreecha haroo hora waaqeffannaa alagaa jalaa bilisa baase. Amantii dawoo godhachuun bishaanii fi zayita gurguruun waaqeffannaa alagaati. Duudhaa Pheenxee 2. Luba Guddinaa Tumsaa fi Luba Tolosa Guddinaam. Tolosaa biyya alaa akka baratu kan ergee Guddinaa Tumsaa ture. Lubni Guddinaa Tumsaa obboleessa Baaroo Tumsaa kan turan Luba Guddinaa Tumsaa gootota wangeela Kiristoos lallabuu wiirtuu aadaa afaanii fi haadha nagdee uummata Oromoo ta'ee du'anidha. Akka Luba Guddinaatti macaafa qulqulluu qofa qabatanii uummata bira dhufuun salphina. Namoonni eenyummaa isaanii jijjiiruun dirqama miti. Jireenya lafaatiin garmalee qoramuu hin qabu. Dhaloonni barachuu qaba. Namni dhukkubsatee hospitaala dhaqee yaalamuu qaba. Kun hundi hawaasni mataa isaa hirmaachisuun galma gahuu danda'a. Wangeelli dhugaa kana hunda irratti yeroo dabalamu hawaasa addunyaa guutuu kan soba jibbuu, hanna jibbuu, dafqaan nyaatu, nama Waaqayyoo galateeffatee jiraatu ni ijaarra. Falaasamni isaa kun Oromiyaa, Itoophiyaa, Afrikaa keessatti beekamtii kan argate yoo ta'u, misiyoononni warra dhiyaa illee ilaalchi isaanii jijjiiraniiru. Federeeshiniin Luutiraanii idila addunyaa kanaaf beekamtii kenneera. Falaasamni isaa holistik teoloojii jedhamu kaarikulamii keessatti hammatamee arras hojiirra jira. Luba Guddinaa Tumsaa namoota siyaasa Oromoo biratti illee yeroo wal dhabdeen uumamee araarsuuf yaale. Walumaa galatti Luba Guddinaa nama uummata isaa tajaajilu ture. Dargiin fooniin ajjeesee afuuraa fi lubbuun jiraataa jira. Gara uumaa isaa isa tajaajilu dhaqee sabni isaas ni miidhamee boorri shaggar kaa'ee ammallee dhaloota isaa tajaajilaa jira. Luba Guddinaa Tumsaan uummata arrabsee hin beeku. Akka uummataatti jiraachaa dogongorri yoo jiraate ofii isaatii uummata waliin sirreessaa fagoo dhaabbatee harka hin akeeku. Luba Tolosaa Guddinaan lubbuun jiru. Tolosaa Guddinaa fi Nagaasoo Gidaadaa akka barataniif haala mijeessee Luba Guddinaa Tumsaa ture. Waa'ee jireenyaa Dr. Nagaasoo Gidaadaa yeroo biraa dubbanna. Kaayyoon isaa Tolosaa Guddinaa gara barnootaatti deebi'ee uummata tajaajilu ta'us erga baratee booda hin deebine. Har'as gara bakka dhaloota isaatti deebi'uuf ni qaana. Hawaasa keessatti guddatee irra deddeebi'ee qeeqa. Aadaa fi afaan isaa ni salphisa. Gama biraatiin ammoo warra isa dura dhaabbatan akka marsee jirutti ilaalamu. Irreecha fakkeenyaaf yoo fudhannee waan baay'ee dubbata. Irreecha akka gaariitti beeka garuu akka waan hin beekneetti baay'ee qeequu argina. Irreecha bishaanii fi marga qofa akka meeshaa faaruu isaatti qaba. Sanaan ala Oromoo akka uummataatti hin fudhatu. Sana booda uummanni Oromoo sirnoota lagaa irratti qabsaa'ee haroowwan bishooftuu keessatti haroo hora waaqeffannaa lagaa hin barbaachifne kanarraa qulqulleessuu illee danda'ee jira. Tolosaa Guddinaa yeroo darbee haroowwan irratti tarkaanfiin meeqa fudhatamaa ture, amma garuu wanti toora irra waan jiruuf waan baay'ee akka yaadnu taasisa. Tolosaa Guddinaa gaafa bishaan qarooraa gurguramu, gaafa urgooftuuf zayitiin gurguramu, yeroo ujaajjonni mana keessummootaatti fayyadaman, yeroo namoonni akka waaqaatti sagadaman fuura hin baafan. Yeroo maaliif akkas dafee uummata arrabsuuf naaf hin galle. Tolosaa Guddinaan Oromoo afaan keessatti waaqeffachuun mataan isaa cubbuu ta'uu hin oolu jechuun ni mala. Halumaafuu ani nama pheenxeeti. Waan macaafni qulqulluun jibbuun jibbaa garuu waa'ee irreechaa waan natti hin tolle hin argine.
Faakaanii simiin dhimma biraati. Ollaa hundumaa fi mana hundaa keessa jiraata. Waaqeffannaa biyya alaa kun addatti qeeqamuu danda'a. Kun jibbaan osoo hin taane jaalalaan ta'uu qaba yoo ta'e iyyuu namni kana raawwatu jibbaan yoo qeeqame caalaatti si waliin raawwata malee abdii hin kutatu. Gara gaariitti deebi'a. Karaa biraatiin zayitii fi bishaan gurguruunis waaqeffannaa hormaati. Macaafa qulqulluu keessatti akkasitti hin raawwatamne. Luba Dooktar Tolosaa Guddinaan kana qeequun seenaa akka hojjetan nan barbaada. Guutummaa Awurooppaatti Yihuudoonni maaliif jibbamani? Filisxeemonni maaliif biyya isaanii keessatti jaarraa hedduuf gatii kaffalan? Hawaasni addunyaa maaliif furmaata argachuu dadhabe? Seenaa macaafa qulqulluu keessatti waa'ee ijoollee abbaa tokkoo fi Filisxeemotaa fi Israa'eloota irratti barreeffame keessaa walgaarreeffannaa isaanii fi mul'ata. Hundi keenya lola Daawitiif Gooliyaad gidduutti taasifame ni yaadanna. Yihuudoonni bara mootii Solomoon dhaloota Kiristoosiin dura bara 661 aga 922tti ba'a giddu galeessaa keessa jiraachaa kan ture yoo ta'u, mootiin Nabukadanazoor Yerusaalem weeraree mana qulqullummaa Solomoon erga balleessee booda Yihuudootni tokko tokko gara Baabiloon kan deeman yoo ta'u, inneen hafan immoo gara biyyoota adda addaatti faca'ani. Biyyoota Yihuudoonni biyya baqatan keessatti hojii daldalaa, ogummaa harkaa irratti bobba'uu fi dandeettii dinagdee isaanii ijaaruu danda'anii jiru. Yihuudoonni addunyaa guutuu faffaca'anii jiraachuu erga jalqabanii booda suutaan mootummoota Roomaa, Faaris, Araboota, Turkii fi mootummoota Kiristaanaatiin jibbaman. Maaliif? Jalqaba irratti sababni Yihuudoonni itti jibbaman amantii ture. Yihuudoonni waaqa tokkoo fi hordoftoota seerota kakuu moofaa waan ta'anii fi kiristaanummaa cimsanii waan balaaleffataniif jibbaman. Inni biraan immoo Yihuudoonni Waaqayyo irraa kakuu kan fudhatanii fi kan filaman waan ta'aniif namoota biroo wajjin makamuu yookaan wal tuttuquu gonkumaa hin barbaanne. Ilaalchi isaanii kun saboota biraa biratti akka jibbaman isaan godhe. Waraana fannoo jedhamee jalqabamee Awurooppaa keessatti godhame booda jaarraa 12ffaa keessa haleellaan Yihuudoota irratti raawwatamuu bal'inaan jalqabe. Warri waraana fannoo jalqabaa gara Yerusaalemitti yommuu lolabanan Jarmanii keessatti Yihuudoota hedduu karaa irratti ajjeesan. Addunyaa ammayyaa keessatti yeroo waraana addunyaa lammaffaa keessattis Yihuudoonni miliyoona 6 ol Jarmaniitti akka ajjeefaman seenaa nuti yaadannudha. Dhuma jaarraa 19ffaatti Yihuudoonni beekamoon Awurooppaa keessa jiraatan sochii Tsiyonotaa kan jalqaban yoo ta'u, fedhiin mootummaa hundeessuuf qaban cimuu jalqabe. Ba'a hundeessaa sochii Tsiyonotaa ta'uun kan himamu Theodore Hayles gaazexeessaa Veenaa Awustiraaliyaa irraa yoo ta'u, kitaaba Jewish State jedhu fulbaana 1896 barreesse. Amma abjuun mootummaa Yihuudootaa hundeessuuf bifa qabachaa jira. Yihuudoonni kutaalee addunyaa faffaca'an irraa walitti qabaman naannoo tokkotti biyya hundeessu. Kanaaf naannoo filataman Arjentiinaa fi Filisxeem turan. Mul'ata kan qabu Arjentiinaa kan filatee biyya bal'aa lalisaa fi baay'ina uummata xiqqaan waan taateef sababni inni Filisxeem filateef immoo mana keenya durii fi seena qabeettii waan taateef jedhanii waan amananiif. Yeroo sanatti lammiileen Filisxeem 500,000 biyya isaanii keessa turan. Akka addunyaatti mootummaa Yihuudoota ijaaruuf sochii jalqaban. Theodore Hayles deeggartoota gahaa akka qabu erga mirkaneessee booda hagayya 1897tti konfiraansii Tsiyonotaa jalqabaa Switzerland Baasel keessatti gaggeesse. Walgahii kana irratti dhaabbata Tsiyonotaa addunyaa, alaabaa biyyaalessaa, faaruu biyyaalessaa fi fandii biyyaalessaa Yihuudootaa beeksisanii jiru. Bara 1882 irraa eegalee Yihuudoonni hedduun gara Filisxeem godaanuu jalqaban. Yihuudoonni sooressoota waan ta'aniif Filisxeemota irraa maallaqa guddaa ramaduudhaan lafa bitachuu jalqaban. Lafa bitatan irratti Yihuudoota Awurooppaa fi addunyaa irra faffaca'an fidanii qubachiisan. Hojii qonnaa bal'inaan hojjechuu fi ijaarsawwan gurguddaa ijaaruu jalqabani. Amma lakkoofsi Yihuudootaa Filisxeem keessa jiranii dabalaa jira. Lakkoofsi Yihuudoonni dinagdeen rakkachaa turan dabalaa dhufuun humna poolisii mataa isaanii gurmaa'uun Filisxeemota rakkisuu fi buqqisuu jalqaban. Ameerikaa fi Ingilaand karoora babal'ina Yihuudootaa fi mootummaa hundeessuuf qophaa'e keessatti kallattiin hirmaatota turani. Waraana addunyaa lammaffaa booda
adoolessa 1947tti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Filisxeemiin bakka lamatti qooduuf murtoo dabarse. Akka murtee kanaatti Filisxeem mootummaa Yihuudootaa fi Arabaa kan qabdu yoo taatu, Yerusaalem ammoo bakka idil addunyaa ni qabaatti. Adoolessa 1947tti koonfirensii dhaabbata mootummoota gamtoomaniin gaggeeffame irratti biyyoonni 33 murtee Filisxeem qoqqooduuf dhiyaate kan deeggaran yoo ta'u, biyyoonni 13 ammoo mormanii jiru. Biyyoonni 10 sagalee hin kennine. Biyyoota sagalee hin kenne keessaa Itoophiyaan tokko turte. Akka murtee dhaabbata mootummoota gamtoomanitti lafti Filisxeem parsantii 56 yoo ta'u, Tsiyonotaaf 43.5 ammoo Filisxeemotaaf kenname. Filisxeemonni murtee kanaan akka murtee dhaabbata mootummoota gamtoomanitti lafti Filisxeem parsantii 56, Tsiyonotaaf 43 ammoo Filisxeemotaaf kenname. Filisxeemonni murtee kanaan baay'ee aaranii jiru. Yihuudoonni hanga funyaan isaaniitti meeshaa waraanaa hidhatanii turan Filisxeemota dagooguuf ari'achuu itti fufani. Filisxeemonni biyya isaanii waggoota 2000 jiraatan dhiisanii haleellaa kana baqachuun gara biyyoota hollaatti baqachuu jalqaban. Kun ammoo guutuu addunyaa Arabaa keessatti dallansuu kaase. Caamsaa 14 1948 gaazexeessaan Yihudii Veenaa irraa dhufe Theodore Herzl dhaabbata Tsiyoonota erga hundeessee waggaa 50 booda hoogganaan Tsiyoonotaa Deevid Ben-Gurion mootummaa Israa'el Teel Aviv keessatti hundeeffamuu labse. Ameerikaan guyyaa sana mootummaa Israa'el haaraa hundeeffame kanaaf beekamtii kennite. Biyya jalqabaa taate. Kanarraa kan ka'e Filisxeemonni lolatti seenani. Walgaarreeffannaan isaanii hamma har'aatti illee itti fufee jira. Waggoota 50 booda isa hamaa kan jedhame Filisxeemonni Israa'el irratti lola hamaa bantee jirti. Lolli kunis guyyaa sadaffaa qabatee jira. Garee lamaan gidduudhaa hamma ammaatti namoonni